odeeffannoo waltaa fi informaationa gurguddaa barbaanna madda walaabuu hordofaa isiniin jenna sagantaa tamsaas kallattii oduu keenya qabannee dhufneerra warroonni nu hordofaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechaa sagantaan keenya akkuma itti fajjiraa kan dhageeffachaa jirtan madda walaabuu broadcast miidiyaa gama YouTube chaanaliitiin kan isinii dabarsaa jirrudha. Qophiin keenya oduu har'aa itti fufaa turtii gaarii. Egaa Aishama harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya amma halkan keessaa sa'aatii 3 cinaa ta'ee jira. Oduu isin biraan geennaa kan isin biraan ga'u anfalmataa rorootii gam MWtiin. Egaa akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti hammaachuun seeraatiin wal qabatee namoonni adda addaas kallattiilee adda addaatiin yaada isaanii dabarfataa jiran. Keessaayyuu mana murtii keessatti yeroo abbaan murtii alagaa sirna keessaayyuu murtii adda addaa dabarsutti poolisiin namoota qabee nama deemuun isaa dhagamee jira. Gumiin bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa hidhaan abbootii seeraa sadii irratti magaalaa Adaamaatti raawwatee balaaleffatee jira. Gumiin bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa yaa'ii ariifachiisaa 16ffaa guyyaa har'aa ta'een godinicha keessatti heerri mootummaa kan faalleessuu fi sirna dimokiraasii biyyattii kan miidhu ta'uu himanii jiran. Keessaayyuu gumiin bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa hidhaan abbootii seeraa sadii irratti magaalaa Adaamaatti raawwatee cimsinee balaaleffanna jechuudhaan sagalee isaanii dhageessanii jiran. Gumiin bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa yaa'ii ariifachiisaa 16ffaa guyyaa har'aa ta'een godinichatti heerri mootummaa kan faalleessuu fi sirna dimokiraasii biyyattii kan miidhu ta'uu isaas ibsanii jiran. Kana malees olaantummaa seeraa fi bilisummaa manneen murtii fi abbootii seeraa daran dhorkaa keessa kan galchuu akka ta'e ibsanii jiran. Gocha hidhaa adeemsa seeraan ala raawwatame kana mormuu ta'uu fi hatattamaan akka gadhiifaman hubachiisee jira gumichis. Qaamonni badii kan raawwatan seeraan akka dhiyaatanis irra deebuudhaan beessanii jiran. Odeeffannoo dabalataatiin oduu keenya walitti deebina. Haaluma kanaan irreechi malkaa baaroo har'a naannoo Gaambeellaatti irreeffatamee jira. Sirna kana irratti abbootiin gadaa Oromiyaa irraa haadholiin siinqee qeerroo fi qarree fi uummanni heddumminaan irratti hirmaatee jira. Odeeffannoo kanas kan booda walitti deebinu ta'a. Hachi warra artiist Hacaaluu Hundeessaa fi itti gaafatamtuun faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa hawaasa Oromoo biyyoota Awurooppaa waliin mari'achuuf garasitti imaltee jirti. Keessaayyuu shamarreen gameettiin haati mana artiist Hacaaluu Hundeessaa guyyaa kaleessaa gara biyya Jarman magaalaa Firaankfurtitti imaluudhaan dargaggootaa fi qeerroon Oromiyaadhaa keessaayyuu Dr. Awwal Alootiin hoogganamuu fi akkasuma kan akka artiist Muktaar Usmaan Iferpaa Gaanfuree dargaggeessa gameessa Said Yusuf fi isaan biroo kan irratti hirmaatanii simannaan ho'aan guyyaa kaleessaa galgala godhamuun isaa ni yaadatama. Haati warra artiist Hacaaluu Hundeessaa fi haati itti gaafatamtuun faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa hawaasa Oromiyaa biyyoota Awurooppaa waliin mari'achuufis garasa akka imalte dhageeffamee jira. Addee Faantuu Damisee imala ishee kanaan wayitii Jarman geessuu jiraattotaan haala addaatiin kan simatamtee fi imala biyyoota Awurooppaa garagaraa taasifame kanaan akkaataa faawundeeshiniin cimsuu danda'uu fi duudhaa artiist Hacaaluu Hundeessaa itti fufsiisuuf irratti hawaasa Oromoo waliin mari'amti jedhamees ni eegama. Haaluma kanaan abbootiin seeraa eegdota obbo Jawaar Mohammad hidhamanii turan akka hidharraa hiikamaniif mirgi wabii eegsanii fi dhaddacha irratti poolisiin qabamuun olaantummaa seeraa Itoophiyaa keessatti haala hammaataa irra jiraachuu isaa agarsiisa jechuudhaan dubbatanii jiran. Abbootiin seeraa eegdota Jawaar Mohammad hidhamuun isaanii kan isaan yaachisee fi murtii kennan namoota fudhatama dhabuun isaanii komanna jechuudhaanis dubbatanii jiran. Abbootiin seeraa mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha dhaabbii bahaa magaalaa Adaamaa kan ta'an abbaan seeraa Dassaalany Lammii Muhammad Jimaa fi Abdiisaa Waaqjiraa jedhaman yakka tokko malee kaleessa dhaddacha irra poolisiin qabamanii deemuun isaa dhagamee jira. Dhimma kana ilaalchisuun hoggansa mana murtii Oromiyaa keessaa namoota dubbisneenis waan qindeeffannee booddeetti deebinaa sagantaa keenya kan itti aanuuni.
Aanaalee godina Wallaggaa lixa adda addaa keessatti lolli waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti deemaa jiru cimee itti fufuu maddeen adda addaa gabaasaa jiru. Aanaalee godina Wallaggaa lixaa keessatti tibboota darban waraanni bilisummaa Oromoo fi sirna mootummaa PP jidduu geggeeffamaa jiru cimee itti fufuudhaan wal qabatee hawaasni nagaa askara ittiin baanee galuu dhabnee jirra jechuudhaan yaada isaanii ibsachaa turan. Kuni kanumaan osoo jiru waraanni bilisummaa Oromoo aanaalee adda addaa kan to'annaa isaa jala galche ta'uu isaa gurra isin buusaa turre. Bakkeewwan garaagaraa godinichaa waraana bilisummaa Oromootiin qabamuu himanii jiran jiraattonni naannichaas. Kaleessaa fi har'a magaalaa Najjoo keessa lolli walitti fufiinsaan adeemsifamaa jiraachuu kan himan jiraattonni helikoophitarii waraana magaalaa Najjoorraa marsan waan jiruuf namuu sababa kamiin walitti akka hin qabamnee fi sochii hundarraa of eeggatu dhaamanis jiru. Haluma kanaan keessaayyuu rakkoo ammantanaa Oromiyaa keessatti mudachaa jiruu fi uummanni Oromoo kallattii danda'ame kamiinuu tokkummaa isaa cimsatee hooloo isaa irratti wal wajjin mari'achuu qaba jechuudhaan ilmaan Oromoo kutaalee adda addaa ergaalee isaanii dabarfatanii jiran. Rakkoo har'antan Oromiyaa keessatti iddoolee adda addaatti mul'ataa jiru. Wallaggaa fi jiddugaleessa Shawaa dhiyaa fi akkasuma naannoo adda addaatti mul'achaa jiru. Uummanni Oromoo tokko ta'ee tokkummaadhaan sagalee isaa dhageessifachuu qaba jechuudhaan dubbatanii jiran. Keessaayyuu yeroo ammaa kanatti qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee namoonni hedduun hojii dhabdummaadhaan akkasuma mootuu yeroo ammaa kanatti rakkoo hongee godinaalee adda addaatti mudataa jiru wal qabate namoonni parsantiin olaanaan dalagaa malee akka biyya san keessa jiraachaa jiran odeessi adda addaa mul'isaa jira. Keessaayyuu waldhabbii waraana kaaba Itoophiyaatti geggeeffamee fi Oromiyaa keessatti iddoolee adda addaatti lola geggeeffamaa jiru wal qabate yeroo ammaa kanatti misoomni biyya saniis parsantiin guddaan duubatti harkifamaa jira jedhu keessa beektonni akka ibsanitti. Yeroo ammaa kanatti godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti rakkoon dargaggoota barumsa irraa banii dhaabbilee miti mootummaa fi yuunivarsiitiilee bebbeekamoo irraa eebbifaman daran babal'atullee garuu carraan hojii argachuu gadhaan jechuun dargaggoonni tokko ergaa isaanii nuuf qoodanii jiran. Keessaayyuu dhaabbilee mootummaa gurguddoo irraa kan eebbifaman barattoonni hedduu hojii dhabanii rakkachaa jiraachuu isaas odeessi kun addeessa. Kuni kanumaan osoo jiru barattoonni Oromoo fi barsiisonni Oromoo afaan duudhaa seenaa saba guddaa kunuunfachuun dirqama dhalootaarraati. Irratti hojjetamuudhaaf immoo qaamni dhimmi saaluu keessaayyuu barreessitoonni seenaadhaa irra deebi'anii dhaloota kana kunuunsuudhaan bu'aa bayii kaleessaa Dr. Mammar Rashad Abdullee, Dr. Hayilee Fidaa fi isaan biroo irratti dhamaatii geggeessaa turan. Dhaloota kana biratti tasumayyuu baduun qabu kunuunfachuu qabanii. Kanaaf ammoo hayyoonni Oromoo daran irratti hojjechuun dirqama jechuudhaan barattoonni yuunivarsiitiilee garaagaraa ergaalee isaanii dabarfataa jiran. Barataan yuunivarsiitii Harmaayaa waggaa 5ffaa kan ta'e ergaanuu dabarseen yeroo ammaa kanatti kaarkulamiin barnoota Itoophiyaa barattoota Oromootiif seenaa Oromoo irratti keessaayyuu kan xiyyeeffate osoo hin taane seenaa Oromoodhaa dudduubee isaa kan kaleessaa kan irraanfachiisu waan ta'eef uummanni Oromoo seenaa isaa duudhaa isaa tikfachuu qaba. Kana gochuuf ammoo riisarchiin gurguddaan irratti geggeeffamee afaan Oromoo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa ilaa hanga yuunivarsiitiitti qulqullinaan akka baratamee dhaloota har'aatiin kunuunfamu. Barsiisonni yuunivarsiitii ta'ee barsiisonni manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa ilaa kolleejii hanga yuunivarsiitiitti wal wajjin hojjechuun dirqama jechuudhaan ergaa isaa kan nuuf dabarsee barataa yuunivarsiitii Harmaayaa waggaa 4ffaati. Kuni kanumaan osoo jiru qeerroon Oromiyaa gololee adda addaa keessa jiran yeroo ammaa kanatti keessaayyuu Oromiyaa keessatti darbee dhimmi nageenyaa mul'achaa jiru nu yaachisee jira. Barnootaa fi imala adda addaa yuunivarsiitiilee adda addaatti godhamu irratti dhimmi nageenyaa nu yaachisee jira jechuudhaan ergaa isaanis dabarfatanii jiran. Keessaayyuu lixa Shawaatii fi Wallaggaan dabalatee rakkoo nama nageenyaatiin wal qabate bara dhufaa darbaa hawaasni keenya iraarfamuun rakkoolee gurguddaadhaaf nu saaxilee jira jechuudhaanis ergaa isaanii dabarfatanii jiran. Oduu gama biraatiin waldorgommii ispoortii
waldorgommii waancaa addunyaa 2022 xumura isaa kan gaggeeffamu biyya Kwaataritti biyya Kwaatar irratti ammumarraa gareen gurguddaan ammumarraa kan akka garee Biraazil, Arjentiinaa fi Jarman akkasuma Firaansiin dabalatee ammumarraa tilmaamni gurguddaan kennamuu fi eegalee jira. Keessaayyuu taphattoota cincimoo kan qabu gareen Biraazil taphattoota akka Neymar fi isaan birootti fayyadamee waldorgommii waancaa addunyaa 2022 biyya Kwaatar gaggeeffamu fudhachuu danda'an kan jedhus parsantii guddaadhaan tilmaamamaa jira. Yaada marsaalee odeeffannoo adda addaarraa fuudhameen biyya Biraazil parsantii 75 kan dursaa jirtu innaa ta'u haluma kanaan immoo biyyi Jarmanis sadarkaa lammaffaa parsantii 15 innaa imaltu Arjentiinaanis itti aantee lakkoofsa sadaffaa irratti dirqamtee jirti. waldorgommiin biyya Kwaatar bara 2022 ijaarsa istaadiyoomii miliyoona 222 ol kan baafte doolaara Ameerikaadha. waldorgommii kana haala addaatiin ga'umsa addaatiin qopheessuufis humna qabdi jechuudhaan tilmaamni adda addaa kennameefii jira. Keessaayyuu olaantummaa kan qabdu biyyi Biraazilii fi Jarman akkasuma Firaansiin dabalatee walmorkiin baranaa walmorkii baay'ee ulfaataa fi ga'umsi guddaan keessatti mul'atu jechuudhaan namoonni adda addaas gama Tiwiitaraatiin ibsachaa jiru. waldorgommii kanaaf guyyoota qubaaf lakkaa'aman kan hafe Afrikaa irraa biyyoonni akka Gaanaa, Senegaalii fi Kaameruunis warroota tilmaamaa biyyoota Afrikaa keessaa isaaniif kennamedha. Shaampiyoonii ardii Afrikaa bara 2022 kan taate biyyi Senegaal walmorkii kanarratti seenaa gaarii dalagdii jedhamee eegamaa jira. Kuni kanumaan osoo jiru waldorgommii waancaa addunyaa 2010 Afrikaa irra gaggeeffame seenaa cimaa kan walirraa qaban Uraagaayii fi Gaanaan tapha jalqabaa ni taphatu jedhamee eegama. Qophii ispoortii keenya yeroo biraa walitti deebina.